Akkam jirta Maqdas? Baga nagahan eegdi. Seenaa dhugaa hedduu nama hawwatuu fi amanuuf namatti ulfaatu kan kitaaba yookaan asoosama fakkaatu garuu seenaa dhugaa kan ta'e nutti taasisuudhaaf waan dhufteef baay'een si galateeffadha. Anis sin galateeffadha. Baadiyyaatti osoo sirna dargaggummaarra jirtu maatii keerra gargar baatee turte. Maaliif hin gargar baate? Seenaan kan jalqabu yommuun kutaa 8 turedha. Abbaan kiyyaas obboleessi isaa hidhamanii turan. Yakka hojjetaniiti? Akka carraa abbaan koo yakkan hojjenne. Iddoon itti dhaladhee fi itti guddadhe haayiskuulii kutaa 9 barachuudhaaf kiiloomeetira 7 fi miilaan gara sa'aatii 2 nama deemsisa. Kanaafuu iddoo sana deemee barachuu hin danda'u. Seenaan uumame sun barumsa koo akkan deemee hin baranne na dhorkaa jechuudha. Adda kutuun immoo naaf hin eeyyamamne. Kanaaf firri barbaadamee gara biraa akkan deemuun godhamee jechuudha. Akkuma deemeen barumsa koon jalqabe baay'een itti gammade. Maatirraa gargar bahuun na gaddisiisus barumsa barachuu koo garuu baay'een itti gammadee ture. Mucaa baadiyyaatti gadi bahee hin beeku. Ibsaa akkamitti akka ibsanii fi dhaamsan ifaallee argee hin beeku. Jireenyi ikonomii isaanii baay'ee gaarii ture. Anallee haala gaariidhaan kan na simatan. Anis baay'ee gammachuudhaan kanan barumsa koo jalqabee ture jechuudha. Mee jireenya kee keessatti jijjiiramni kan dhufe yoomidha? Akkamitti yoo? Yeroo sana yommuun deemu akka carraa isaan daa'imman qaban turan. Ani kutaa 9 haala gaariidhaan barachaa ture. Jechuun koo hojii nan hojjedhaa. Ani beeku yeroo sana hamilee ho'aadhaan kanan hojjechaa ture. Baay'ee gowwaadha natti fakkaate yommuu natti himan akkanatti nuffuu yoon ajajamu maal akka ta'e humayyuu naaf hin galu. Mucaa baadiyyaa yommuu taatu immoo hojii baay'ee hojjettan nuffitu. Achi booda mucaan durbaa ni qoramti. Qormaanni sun hundumtuu gara koo dhufe. Haati manaa daldaltuudha. Abbaa manaa shimmoo hojjetaa mootummaati. Ani homayyuu hin beeku. Kanaaf dubartoonni hedduun ni qunnama jedhee wanti yaadu gara jireenya koo ni dhufee jechuudha. Namichi canaan baay'ee na rakkisuu jalqabe. Qorameeti. Sababni isaatis bataskaana nan deema. Qormaataa egaa na rakkisuu jalqabe. Haati manaa meeshaa fiduudhaaf dukkaana qabdu siin jedhee jira gara dasee deemti. Yeroo sanatti mucaan obboleessa ishee tokko mucaan obboleetti ishee ni jiru. Isaan daa'ima waan ta'aniif waan akkasiin beekan. Gidduu sanatti ani qoramaan jira. Namichichi gara kiyyaa hin dhufaa maal jedhaa. Ani wanta akkasii argeen beeku kutaa 9 baradhaa sanarratti immoo nuti ijoolleen baadiyyaa ani mucaa dhiiraa harkallee qabeen beeku. Gonkuma jechuudha. Namichaan sun haala saniin natti dhufe jechuun miira sana sitti himuu hin danda'u. Jechuun koo sodaan koo onneen koo ba'uuf kaatee turte. Haati manaa yoo hin jiraanne yookiin namu mana yoo hin jiraanne aannaan onnee koo akkana jedha. Bahuuf kaati. Sababni isaas inni wanta tokkollee yoo godhe maalan jedha. Jechuun koo maatiin ni jira. Isarratti immoo amantii isaaniitti baay'ee jajjaboodha. Baay'ee ulfaataadha miira isaa maal siin jechuu hin danda'u. Hooma sitti himuu hin danda'u. Ani siin barbaadu jecha innis gocha isaa kana kaa ittuma fufaa dhufe jechuudha. Achi booda anis hin ta'u jechaa dhufe na tuttuqaa anis hin ta'u jechaanii na arrabsuu jalqabe. Intalli kun duudadha. Piyaasattan ishee argee dhiirri tokko ishee hammateen argee intalli kun amala badaa jirti. Nuyi maarra kanneeti namaa kan baannu jecha Maqdas kootu meeshaa kana fidi gaafa naan jedhu tole jedhee gaafa meeshaa kana fidu arraban taane na arrabsa. Achi booda egaa arrabni humaa rakkoo hin qabu. Garuu wanta akkasiitiin dhufuunsaa ana onnee koo na baasuuf jira jechuudha. Akkasiis ta'aa danda'aa eeffaa maal jecha akkasumaan jiraachaa innis dhiibbaan irratti geessisaa anis ofirraa dhiibaa dhufee dhuma irratti garuu akkuma ta'etti haaluma kanaan kutaa 9 nan xumure jechuudha. Ganni dhufee gara maatii koo deemuun barbaade. Maatii koo baay'ee yaadeen jira. Bilbilli hin jiru. Yeroo sanatti kan ture bilbila manaati. Abbaan koo maneedhaa jira. Harmeen koo dadhabduudha. Manni maatii keessa dhame. Kan maatii koo achuma kibba walloo ta'ee aanaa Booranaa keessatti. Naannoon isaa maal jedhama? Tawaa jedhama iddoon isaa. Tawaa. Kanaaf maatii koo waanan baay'ee yaadee tureef onneen kun na dhaabbattee jirti jechuudha. Hin dubbisu cal jedhee akkanumattan ilaalaa imimmaan ija koo guuta. Lafan ka'a. Akkanattiin ilaalaa imimmaan ija koo guutaa ammas deebiseen lafa ka'a. Akka ta'ettis ta'u barumsa koon xumuree deemuu yommuun barbaadu milkoofne. Hin danda'amne. Achi booda namtichis dhiibatuma dhufe siin jedhee dhumarratti asii barumsa ishee gadhiisuu qabdii jedhe. Ganni dhumee fulbaanatu dhufe mana barumsaati waraqaa ishee baasiti gaggeessii jedhe. Ani duudaa eenyumatu iyyuu danda'uu jedhee maal jedhee wanta ta'e itti haasa'e isheen mana kana jiraatti yoo ta'e ani asin taa'u haga jechuutti deemee jechuudha.
Seenee hojii koon hojjedhaaniitiin akka imimmaan kun irratti agartuun barbaadu. Maal taateti maaltu uumame naan jetti yommuu fuulli koo itti jijjiiramu jechuudha. Achii booda waraqaa ishee asii baastee deemuu qabdi isa jedhu sana dhiibba irratti geessise. Umurii kee guutuu eenyumayyuu asitti fiddee maaliif kan wajjin dhamaanu maal jedheeni isheen egaa wanta ta'e hundumaa wanti beektu hin jiru. Achi waraqicha baasin jedhame. Deebi'uu hin danda'u achitti barachuu hin danda'u ni beekamaa maatii hundiyyuu ni beeka. Egaa isheen wanti beektu hin jiru baasitii deeminaan jette. Isheen maatii biraa waan qabduuf obboleewwan maal qabdi turte. Baay'ee waan na jaalataniif ittiin hime obboleessi ishee tokko ni jira achi kiiloomeetira 12-13 ni fagaata jechuudha iddoo isheen jiraattu irraa. Konkolaataadhaan yommuun dhufu isa kana fiixuun Asaffaan kan itti jiraatu yoo jedhan malee deemeen beeku. Achi isaan ittan himee haadha manaa isaattan himee ijoollee isaattan himee mana barumsaa gadhiisi deeminaan jedhanii akka carraa yommuu gabaa dhufan achi hin deeminii asumatti barataa fira hedduu asii qabdaa hojjettee jiraachuu dandeessaa deemi yoo siin jette hin deemu jedhiini. Achi badii koottuu naan jedhan Maqdas Ookoo koottuu naan jedhan sa'aatii laaqanaa irratti. Waraqaa kee baastee deemta kitaaba kee walitti qabi yommuu naan jedhan ani waraqaa koo baasee deemuun barbaadu maaloo isinillee na danda'u yoo dadhabdan ani mana nama biraa deemee hojjedhee barachuu nan danda'an jedheen. Maal naan jedhan mana namaa galee barachuu hin danda'a ati ija jabina akkanaa eessa fidde akkamitti akkanatti nutti dubbachuu dandeessa si deebisna nutu si fidee naan jedhan. Achi deebii biraa deebisuu hin dandeenye waanan baay'ee isaan sodaadhuuf isa sana dirqama waan natti godhaniif deebisuun qaba ture. Achi booda kutaan keenya kan dhuunfanii jira achittiin seenee nan boohee egaatiin ilaalta jedhee human dubbanii nan callise. Achi ammas na dirqan sa'aatii booda kitaaba kee qabadhu deemnaan jedhanii anis kitaaba koon qabadhee karra mana barumsaarra yommuu geenyu isatu na fuudhee deemee ture. Maqdas barsiisan keessan maqaa waamuu ni jiraatanii naan jedhe. Lakki obbo ani kitaabicha nan deebisa garuu Maqdas ani hin deemu hin jedheen. Achi kaballaadhaan na dhahee si'im asittan si deddeebisaa oolamoo gadheenaan jedhee duubatti qabee na deebise. Naannoo piyaasa tureeyyuu dukkaanni ishee yoo geenyu akkana jettee nu eegde maali jette inni baay'ee aaree ture. Ati jettees hin jennees ani waraqaan baasu jettee na arrabsite. Si'ii miti kan na ajaju naan jettee orma keessatti na salphiste. Kun hunduu sababa keetiini jedheen. Kaballaadhaan na rukutte isheenis. Wal harkaas fudhatan. Eeyyee achi na kabaltee akkanatti na hudha garuu hin boonye. As fidi kitaabicha kootu gara manaatti gali galgalaniin haasofna naan jettee kitaabicha narraa fuutee ol keechee innis gara waajjira isaa deemee ani gara manaan deeme jechuudha. Kootu waan naan jedhaniif jarri sun akkuma mana galeen meekaappiin qaba jedheeni dabtara tokko qofa kaasee kopheen godhadhe immoo namatti hin tolu kiiloomeetira 12 kanan siin jedhe sun sa'aatii 3 natti fudhate yeroo sanatti. Isa jechuun sa'aatii 8 booda jechuudha. Karaa koon jalqabe. Kaachati daandiin kun gara fiixoo nama keessa jecha eeyyee nan fiiga galgalaa'utti jira sa'aatii 3 kan natti fudhata natti galgalaa'a sa'aatii 12 ta'eera aduunis dhihuutti jirti yeroo sanatti. Daandii irratti mana daaktuu qaba yommuu jedhan waanan dhagaheef hoggaan achi gahu manni daakuu Asaffaa kanaan jedheen. Eeyyee kanadha yommuu naan jedhan onneen koo akkamitti akka boqattee huma sitti himuu hin danda'u nan argadhe jedhee yaanne bilbilillee waan hin jirreef. Haati manaa namichaa boossee na simattee maal taate dhufte yommuu naan jedhan akkanan ta'ee waraqaa sana baasi yommuu naan jedhan anis hin baasu jedheen sin bira dhufeen jedheen. Baga dhufte jedhanii baay'ee gammadanii sanbata xiqqaa hoolanaaf qalanii jimaatayyuu kanan deeme. Achii booda ganama akka carraa boo'ichatti tureeyyuu ni dhufte. Galgala akkanumattiidha iyyaa kan bulte naan jettee dubartiin ishee faana dhufte jechuudha. Achii booda ni dhuftee akkuma dhufteen ani ishee ilaaluu dadhabee karaa mana duuban deeme yoggaan siin jedhu akkamittiin ija ishee ilaalaree ani baay'een ishee sodaadha. Karaa mana duubaa fiigdee jalaa badde. Eeyyee nan fiige siidha sinidha edaa kan akkanatti ishee gorsu sinidha kana mala ishee balleesse jetteen ni maraatte. Dargaggeessa barbaaddeeti kan baate gaafa ulfataate ofiifuu gara manaa deebiti maal jetteen. Mi arrabsiin. Mucattii tana adaraadhaan fiddee barati. Isa dhugaa amaluma baddeet manaa baate jettee yaaddaa. Kuni hamilee keetiifuu gaariidhaa jedheetti dubbate. Hiriyaan ishee faana boo'icha dhufte suni koottu deebi'ii naan jette. Manatti deebi'ii ishuma bira taa'itii barumsa kee xumurii maal naan jette. Egaa na ajjeesu nan teessisanii sababni isaatis namtichi waan godhu nan beekaa tole jedhee yoon deebi'ee wanna uumamu nan beekaa isheen yoon deemne mana kanan jiraadhu jedheera achi yoon deebi'e maalan godhaa hin deebi'uun jedheen. Achi isaanis hin deemnii ijoollee keenya faana barattaa naan jedhaniiru. Ni deebite. Achi erga isheen deebitee booda anis nan tasgabbaa'ee dilbata yommuu ta'u ijoollee faanan ta'e. Garamitti deebite? Achitti iddoon itti barachaa turetti fiixoorraa gara Ajbaaritti jechuudha. Ijoollee faana konkolaataadhaan deebine
barumsa kootti fufuudhaaf. Ijoolleen isaanii mana kireeffatanii jiraatu achitti. Achii booda isaan faanaan ta'ee isaan faana ta'uu kootti baay'een gammade sammuun kiyyallee ni baname akkamitti akkan gammade sitti himuu hin danda'u. Isaanis mana firaa turan mana firaa kireeffatanii jechuudha. Akka carraa sooressa waan ta'eef akka barbaadanitti kan jiraatan ijoolleen ani akkana ta'een guddadhe. Baadiyyaadhumatti dureeyyiidha jechuudha. Mana daakuun itti daakamu ni qaba lafa qonnaa ni qaba sooressa jechuudha firri keenya sun akkasuma namoota baay'ee gaarii ta'anidha. Achii booda ijoolleen isaanii xiqqoo amalli isaanii sirrii miti. Ani immoo wanta akkasii hoomayyuun beeku yeroo sanatti. Fakkeenyaaf mee sirrii miti yeroo jettu amalli isaanii? Yeroo baay'ee mana dhiironni ni dhufu. Shamarranidha isaan? Mucaa guddittiin immoo deessee jirti osoo hin heerumiin kan deesse amalli isaanii gaarii miti siin jedheera. Achi lakkii hin jedhe bahanii faa buluu akkuma siin jedhe dhiironni ni dhufu haala kanaan jiraachuudhaaf immoo ana miirri gaarii natti hin dhagahamne. Egaa ani isaan bira taa'uudhaaf natti hin tolle firri keenya tokko nu jira ana bira teessuu jedhe. Fira kanan siin jedhu egaa hundi isaanii firaadha. Isaan faana ergan xiqqoo turee booda isa biran dhufee jechuudha. Achumadhaa isa biran deemee magaalaa keessa egaa barumsa kiyya saddan kunne achumattan barachuu eegale. Achii booda jireenya koon itti fufee jechuudha. Ergasii ji'a 4 erga turree booda isa faanas dhiibban akka durii jalqabe jechuudha. Na rakkisu jalqabe. Amma dhugaa dhagaati baay'ee bareedda yeroo sanatti immoo inumaayyuu baay'ee ni miidhagda ta'a. Moo amma caala kan miidhagdu? Bareedina daa'imummaa kan caalu jira jetteeti. Miti? Eeyyee. Kanaafuu gaamee tarii dargaggummaan kee yookaan ammoo bifa keedhaa bakka hundumatti yuumee qormaata akkanaa kana kan sitti kaasu yookaan hammeenya namoota sanaati jettamee ammarra teessee yeroo yaaddu maalidha jettee yaaddaati? Eenyummaa natti hin fakkaatu. Bareedina koos natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii seexanaatiin jedha. Sababni isaatis eenyummaa namaa osoo ta'e obboon nama baay'ee gaariidha wanta akkanaan yaadan jettee gonkumallee yaaduu hin dandeessu. Kaameeraadhaan waraabdee osoo itti agarsiistee malee namni kana gonkumayyuu amanuu hin danda'u. Bareedina kiyyaa miti kan na caala baay'ee babbareedan hedduu isaanii argaa oolu. Kanaaf ani wanti kun akka ta'u kan taasise seexanan jedha. Amma saaluma kanaan dhufee dadhabbii biraa natti ta'e jechuudha. Maatiin kiyya uuman beekanii wal arginees hin beeknu. Qarshii naaf hin erganii kanan jiraadhus fira faana waan ta'eef ni rakkatti jedhanii yaadan. Kanaaf waliin qunnamnu. Hiriyaan qabu maalan godha jedhee namni mariisisu tokko illee hin jiru yeroo sanatti. Ani mucaa jalqaba waan ta'eef kana rakkadhe jedhee obboleessan itti himadhu illee hin qabuyyu. Egaa miidha saniifan saaxilame. Jala bahuu hin dandeenye. Akkas ta'e. Baay'een boohan ture. Jechuun koo yeroo sanatti ani dubbadhe namni na hubatu tokko illee hin jiru. Irra deebi'ee as dhufe asii immoo garamittan deemare. Kanaaf dhiifama mee bishaan dhugaa xinnoo boqochuu ni dandeessa. Gara mana shamarran sana faana kireeffattaniitti deebuudhaaf hin yaadne mee? Hin yaadne sababni ani achii baheef maal seete? Ijoolleenis bahanii isheen daa'ima deessisuunis gara abbaa mucaa ishee. Isheen kun immoo mana teessu yommuu teessutti gara manaatti dhiira fiddi. Achii haadhi manaa firri keenya suni walumatti qabdee nu jibbite. Isheen sirriidha bar ani yeroo sanatti wanti ani godhe tokko iyyuu hin jiru waaqayyotu beeka. Garuu isheen sirriidha. Achii maatiinis wanta ta'aa jiru kana si hubachuu didan. Hin hubanne akkas waan tureef isa faanaa tasgabbaa'ee jiraachuu nan danda'a jedhee yaade. Kanaafidha gara isaa kanan deeme jechuudha. Achi niitiin fira keenya siin jedhe suni anaan baay'ee na arrabsitee turte. Hunda keenya iyyuu nu arrabsiteetti garuu ija kee akkan hin agarree jettee irra deddeebitee kan natti dubbachaa turte anaan ture. Isa faana ta'uu koo maatiin hundi ni beeku haadhi fi abbaan isaallee ni beeku. Tole. Isaan beekatiidha isa faana akkan ta'u naaf eeyyamanii. Maalidha mee sana booda kanatti yaaddumee maal ture? Maal yaadda turte? Abdii kutachuuttan ka'e. Miirriin baradhee iddoo guddaa nan gaha jedhe suni baay'ee na jalaa qorree dhufe. Duraan egaa baradhee yommuun xumuru aangoo qabadhee aana irratti godina irratti haadha aangoo ta'uudhayyuu kanan barbaada ture. Fedhiin koo akkas ture. Ergasii egaa nan dadhabee abdiin kutee baay'een gadde. Wanti akkanaa kun yommuu uumamu egaa biyya Arabaa deemuu. Egaanis wanta hin taane yaaduu of ajjeesuuf yaaduu wantoota hin taane irra deddeebi'ee yaaduu guutumatti ofan jibbe. Barumsa siin qo'adhu wanta hundumaayyuu nan dhiise jechuudha.
akkuma sitti hime egaa yeroo sanatti of jibbu wanti natti mul'atu hundumtuu biyya Arabaa deemu irratti kanan xiyyeeffannoo guddaa godhe yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan miirri natti dhagahamu isa kana ture abbaan koo hidhameera harmeen koo rakkina keessa akka taate nan beeka namni gahee hin jiru ani daa'ima anaa gadi ijoollee 6tu mana jira harmeen koo haga feetes maatii gidduu jiraatullee wanti kun akka isheetti ulfaatu nan beeka abbaan kiyyas badiisaa malee waan hidhameef rakkataniiru gaabbiin kana hundaa waan irra tureef godina irratti aan irratti aangoo qabaadhee wanta akkasii kana furuudhayyuu fedhiin kiyya. Kanaaf haalli jireenya kee itti aanume akkamitti itti fufe? Manneen ani itti kireeffadhee ture musliimota turan. Abbaan manaa ishee faanaan jiru iddoo biraa jira namoota baay'ee gaarii turan. Daddafee isaan faanas waliin gallee gadda san keessa waanan tureef mana barumsaa nan deemaa nan galaa kanuma narra faanan ka'aa nan deemaa idduma nyaata qopheessinutti wal argineen nagaa wal gaafanna hagam mana taa'ee cinqamu gadi ba'een aduufaa qaqqaammadha yommuun jedhu yommuun argan naguma jirta akkamii maal naan jedhu achumaan walitti dhiyaanne mucattii isaanii tokkoon hiriyaa taane Samiira jedhamti amma fiigaa jiraatti hiriyaa taanee suuta jedhee walitti dhufeenyi keenya cimee hiriyummaan keenya jabaate anaaf egaa aara galfii naaf ta'anii jechuudha kophummaa keessaa galee rafuu irraa na baasan jechuudha mana nyaata qaban ture mana nyaataa jechuun hojjetanii ni gurguranii bu'aa isaanii nyaanna jalqaba aara gurguran turan yeroo sanatti aara walloo jechuudha aarri walloo maalidha? Aara walloo jechuun aara aadaa walloo jechuudha. Akkasii. Akka carraa ta'ee dasee irratti suuraan yoo agarte halluu magariisa keelloo diimaa ta'e ni gurgurama. Guyyaa ta'e achiin yeroon darbu argeera. Aarri walloo maal akka ta'e ilaaluudhaaf egaa hanga wallootti dhufneeti qaamaan. Egaa amma aara bituudhaaf daseetti kan nuti argamnu gara istiidiyootti ni deebina. Halluudhaan guutamee baay'ee kan miidhagu akkanatti kunoo tarreeffameet shamarran immoo wanta ol kaa'arra kan isaan taa'an. Isheen daseedha fiddi. Ni daldalti bu'aan hin jiru xaafii kiiloo 10-20 daaksisuun gonkumayyuu hin jiru kan gurguraa oolte galgaluma san nyaanna homayyuu hin qabdu egaa afachu kan nyaannu yeroo jettu isaan waliin nyaachuu eegalte nan jalqabe ergan isaan faana walii galee booda wanta hunda nan dhiise erga siyaanis isaan faana ta'ee xaanuma kana gurguruun jalqabe isaan faana mataatti illee marachaan ture yommuu mana barumsaa deebi'u isaan musliimota tole achi booda anas ufitti na fudhachaa na jaalachaa wal jaalachaa dhufnee walii galuu jalqabne miira ture egaa sitti himuu hin danda'u achi booda waa'ee kiyya isaanitti tanaasa'u jalqabe jechuudha haati isaanii nama baay'ee nama hubattuu fi nama gaariidha namni akkanaa ni jiraayee jettee haga shakkitutti jechuudha dhugaa dubbachuuf nama qulqulluu baay'ee nama ajaa'ibduudha kanaaf osoo ishiin hin jiraanne yeroo sanatti jireenyi kiyya maal akka ta'u hin beeku akkamitti jabaadhu kannaan jettu isheedha ni darba kannaan jettu isheedha iddoo guddaa akkan ga'u kannatti misheedha yeroo homaan qabaannetti ijoollee 6 qabdi yeroo sanatti ana 7ffaa na fudhattee namni qabaate yoo si fudhate rakkoon qabu haala kana keessatti osoo na fudhachuu baattee ani immoo yeroo sanatti daa'ima barumsa koo akkan hin dhaabne akkan baradhu boru akka darbu nama akkan ta'u nama miidhameef buddeenni akka bahuuf natti himaa abdii kan natti horte isheedha. Maqaan isaanii eenyudha? Xiruu Warqi jedhamti. Musliima immoo? Eeyyee. Walloon kan namatti tolu kanaaf tole. Egaa akkuma ijoollee isheetti na fudhatte jechuudha. Ixaanii gurgurree ganamaaf daabboon 7 yoo bitame ciree ganamaaf jechuudha. Fakkeenyaaf isa bitame 7 keessa tokko yoo hafe nama tokkoof qofa miti kan kennamu. Qabadhaa jettee hunda keenyaaf darbiti jechuudha kan durse akka fudhatuuf. Achii qabannee hundi keenya adda hirannee nyaanna jechuudha. Nama baay'ee nama ajaa'ibduudha akkasuma osoo jennu nama akkan ta'e. Wanti na qunname kun akka darbuu fi akka seenatti guyyaa tokko akka naasa'u natti himaa turte irra deddeebite. Kanaaf akka daa'ima isheetti na fudhatte jireenya koo keessatti iddoo kana akkan gahuuf waaqa tokkotu beekaa gara fuulduraatti waan irra gahuufis gahee guddaa taphatti jechuudha. Namoonni hedduun jireenya koo keessa ni jiru garuu kan ishee ni caala. Aadde Xiruu Warqi egaa haadha akka keessan kana dhakaa kan dhaloota ijaaree gara fuulduraatti itti fufsiisu baay'ee si galateeffanna akka biyyaatti si jaalan. Kanaaf isaan bira teesseet barnoota keetti fufte. Eeyyee guutumaa guutuutti 11 kan na barsiiste isheedha. Guutumaan guutuutti manuma ishiitti galte. Eeyyee yeroo nama gammachiisuun dabarse kutaa 11 nan xumuree abbaan koo kutaa 12ffaa irratti kottu nan jedhe. Baadiyyaatti ni hiikame? Lakkiin hiikamne manuma hidhaa keessa ta'eeti kan naa bilbile. Tole. Rakkoon suni tasgabbaa'eera. Rakkoon suni ho'a ture yommuu tasgabbaa'oo kanatti dubartiis waan ta'eef qophaayitii dafii kottuu nan jedhe. Akka barattuuf immoo barnoota kee addaan kutte akka jiraattu. Akkan baradhuuf waraqaa qabadhee deemee akkan baradhuuf. Tole. Achi booda nan deema yemmuun jedhuun isheen hin ta'u naan jette.
gonkumayyuu hin ta'u ana gattee eessayyuu hin deemtu 12 xumurtee ganna keessanii deemtanaan jette. Osoon adaada kee ta'e na dhiistiin deemtu osoon haadha kee ta'e na dhiistiin deemtu naan jette. Achi ani immoo deemuun qabaa ajaja abbaa kiyyaati. Kanaafuu ani hafuu hin danda'u garuu wal agarra. Ati haadha kooti isin obboleewwan kooti jedheeni waraqaa sana ni baasti jette isheen hin amanne garuu nan baase. Biyya koon deemee kutaa 12 fufe. Barumsa koottan fufee maal seete kuni dhokannaadha nikaa. Wanti uumame suni waan jiruuf akkan barbaadetti bahee galuu waan hin dandeenyeef of eeggannoodhaan wanta hundumaa kana raawwadhu. Akkuma sin jedhe yoon bahus yoon galus akka namuuyyuu nan arginetti of eeggannoo cimaa gochaa kutaa 12 xumure. Firii cimaan naaf dhufee gara yuunivarsiitiin gale. Galata Waaqayyo. Baay'ee wanti baay'ee nama ajaa'ibu. Abjuu guddaa ta'e tokkoon qabu maatii kiyya gargaaruu iddoo guddaa tokko ga'ee fakkeenya ta'uu na yaada ture. Garuu isa dura yeroon ishee bira ture sana abdii kute yemmuun siin jedhu guutumaan guututti mitiyyuu kanan fayye. Maal akkan godhe beektaa? Biyya Arabaa deemee haadha koo baay'ee gargaaruun barbaadaa ture. Maaliif ijoolleen eessummaan kiyya umurii kiyyarra kan jiran 5-6 biyya Arabaa jiru. Uffata baay'ee erguu 20,000 erguu obboleeyyan isaaniitii kophee uffata maal erguu abbaa isaaniitii immoo qawwee faa bituuf isan arga. Kanaaf lapheen koo dhaabbattee jirti abdii kutuun sunis ni jira dafee deemee harmee kootiif dabarsuu nan barbaada. Kanaaf baay'een dubbisne haalli sunis waan tureef homayyuun dubbisne gonkuma. Kanaaf yommuu kutaa 10 qoramnu gaafii sana gonkumayyuun ilaalle. Garuu ni darbite. 2-4 kan barbaachisu isuman fide. Maaliifii Waaqayyoon kanarraa ni beeka jedheen amanaani. Yoonaan kufee gara biyya Arabaa na ergu. Isa dura rakkoon suni gaafa uumamu yemmuu kutaa 8 baradhu haadha kootiin biyya Arabaa na geessitu malee jedheeni. Isheenis na erguudhaaf baay'ee yaalte. Abbaan koo mana hidhaa jira miti. Isa kana dhagahee mucaan koo biyya Arabaa deemti yoo ta'e mana hidhaa keessatti nu fudha jedhe. Abbaa hedduu nama ajaa'iba. Eeyyee wanti nama ajaa'ibu immoo daa'imummaa kiyyarraa kaasee yemmuu kutaa 6 baradhu natti fakkaata. Abbaan koo Harammayaa Yuunivarsiitii namni galu nama baay'ee cimaadha. Harammayaa Yuunivarsiitii bar mucaan abaluu gahee fageenya garasii sanarraa illee dhagahee nutti hima jechuudha. Irra deddeebi'ee mana keessatti waa'uma kana haasa'a mucaa yoo dahan mucaa akkasiiti malee jedhee irra deddeebiidhaan kanuma kan nutti haasa'u yeroo mara jechuudha. Waa'ee Harammayaa Yuunivarsiitii jechuudha. Anis Harammayaa Yuunivarsiitiin galaa Harammayaa Yuunivarsiitii galee maal jedheen haasaa daa'imummaa koorraa kaasee jechuudha. Harammayaa Yuunivarsiitiin guutee achuma na ga'e. Egaa fedhiin koos akkas ture. Iddoo fagoo ta'e deemuu wanta ta'e ilaaluu baay'ee keessa koo ture baay'een hawwa ture. Harammayaa Yuunivarsiitiin galee abbaan koo baay'ee gammadee xiqqoo lollee turre heerumtu malee naan jedhe. Yeroo baay'ee yaalee hin taaneef. Heerumsiisu. Eeyyee daa'imas ta'e yemmuu waggaa 5 na heerumsiisuuf turan. Kanan qoradhe gender and developmentidha. Yeroo sanatti namni na hordofuu fi gaafadhu hagas maran turre rakkisaa ture. Haadhi koo ijoollee 6 qabattee halkan addeessa keessa midhaan fahaamti. Achi midhaan dhoofte sana walitti qabdee hogdiitti baastee dhooftee gara manaatti illee galchiti. Abbaan keenya waan hin jirreef hojii hunda kan hojjetu isheedha. Qamadis yemmuu akkanatti calleessitu nama baay'ee cimtuudha. Egaa wanti kun hundi sammuu kiyya keessatti baay'ee ba'anatti ta'ee ture. Akkamittan ishee gargaaruu danda'an jedha. Kanaaf akkan hin rakkisne isaan irraa fi qarshinaa erguu waan hin dandeenyeef haga ta'etti fufeen wisdiraaliin guutan jedheen deemee jechuudha. Achi mana namaa hojjedhee qarshii harmee koof erguuf jechuudha. Mana namaatti qacaramuuf hojjettu ta'u. Gowwummaa koo agarte. Achi booda maal taatetti kan adda kuttuu naan jedhanitti gaafatamtoonni mana barumsaa. Nuti si gargaaraa ni barattaa naan jette. Wantoota qulqullina koo itti eeggadhu. Darbee qarshii naaf kenniti ture. Ani immoo mana rifeensatti rifeensa faamichuun jalqabe jechuudha. Gaafa namoota walitti dhufu ba'aan koollee natti salphachaa dhufe. Fudhachaa dhufte yuunivarsiitichi. Eeyyee. Anis jabaadhee itti fufuun qaba jedhee murteesse. Rakkina jiru hunda amanee fudhadhe. Achi booda haala kana keessa ta'ee akkuma ta'etti waggaan 3 sun dhume jechuudha. Ni baratte? Eeyyee baradhe. Galatasa. Waggaa 3 sana fixee nan eebbifame. Galata Waaqayyo. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'uuti. Haala sana keessa ta'ee hiriyaan qaba ture. Yuunivarsiitii keessatti? Eeyyee. Nama jaalattu? Eeyyee bultii naaf ta'a jedhee nama yaadu jechuudha. Garuu inni Finfinnee ture. Bilbilaa wal bartanii? Eeyyee wal beekna ture. Tole. Maaloo ani nama si hubuu danda'u miti. Tole.
bilbila kaasitii na dubbisi jedhee naaf barreesse eeyyee hin agarreen ture yeroo sanattidha feesbuukii fayyadamuu kanan jalqabe ergaan akkamiin akka banamuu akkamiin akka ergamu wanti hin beeku tokko iyyuu ture yeroo sanatti. Anis akkasuma tibbanii galisan waan tokko illee naaf hin galtu. Eeyyee saniifidha achi booda eebbifamuudhaaf yeroo muraasni yoo na hafu jaarsatu ergame achi booda maasinis baay'ee gammadee eebbifamtee dooktaratti heerumtii jedhanii anis baay'een gammadee gara Finfinneen dhufe bara 2008 jechuudha. Achi booda nan dhufee innis na simatee jireenya keenya jalqabne yeroo muraasa erga waliin turree booda wantoonni hin sirranne. Akkamitti jechuun gaariidha xiqqoo maal ta'e seete inaafu jalqabe inaafa qaba ture amma lafumaa ka'ee namoota hin beekullee osoo ta'e homaa rakkoon qabu yommuu daandiirra deemnu akka carraa garana yoo garagaltu hin ilaallee waan ilaalte fakkaata namni konkolaataa oofu tokko tasa garana yoo ilaale maal godheefiti siin jedhu bar kinoo si ilaalaa bar maal naan jedha ana baay'ee na jeeqe wantichi akkasis jedhee homtu natti hin dhagahamu maal si galche silaa anis faanaan jira maalan jedha. Erga mana isaatti galte yoomii kaasetti kan kun ta'uu danda'e. 6 Tole. Achi wanta akkanaa jalqabe haaluma kanaan deemaa osoo jirru dhuguu jalqabe na fidee deema. Mee yaadi jaarsummaan ergamee 6 booda yommuu wal loltu gaariin ta'u wanta sanas hin barbaanne obsuun barbaade akka inni sirrii hin taane xiqqoo turee ni hubata jedhee waan ayyaadeef anis obsuun filadhe. Achi booda wantoota hin taane kan biraa akka jalqabe bilbila isaatirraa hin arge yeroo sanatti vaayibarii turee walii barreessanii walakkaa isaa balleessira gaarii ture miti isa jedhu qofaan dubbise wanta namatti hin tolle kanan arge gadi bu'ee immoo anis gubbaarraan barreessee jechuudha. Eeyyee baay'ee nama gammachiisa jettee yoo deebistu nan arga jechuudha. Achii wanta sana ani hin dandeenye ani goonkuma kana fudhachuu hin danda'uun jedhe goonkuma achii hordofuun jalqabe bilbila sanaan dhowwatu iyyuu ture yeroo sanatti yoon ilaalu suura kiyyaa fi kan isaa dhoksee jira wanti suni guddachaa dhufe anis obsuu hin dandeenye eessallee deemuu baadhullee achii keessi koo baay'eetti muufachaa baay'ee jeeqamaan ol ka'uusaa akkamitti baruu dandeesse nan baasise wallolle baay'ee wallolle achii booda wanta akkanaa gootirta anis hin jaaladhaa yoo jedhu ergaawwan ati barreessite argeen jira bar yemmuun jedhuun jaalalleewwan koo duriitiin aan jedhe ishee takka asuma naannoo kanatti argadheen ergasii waliif barreessuu jalqabne takkittiin immoo akka tasaanaaf bilbiltee achii booda waliif barreessuu jalqabne naan jedhe achii booda wajjin bullee dhiifama naan jedhe wanta sana ani fudhachuu hin dandeenye sana booda narsiingii baradhu naan jedhe. Kan baay'ee natti ulfaate immoo kanaadha inni waan baay'ee naafuuf qofa barnoota waggaa 15tti dhama'ee dhiisee waggaa 5 irra deebi'ee akka narsiingii baradhu barbaada kaayyoon qabaa garuu bahee akkan hojjedhu immoo naaf hin eeyyamu hin barbaadu achii bitaa natti gale obboleessi haadha koo jira isatti haasa'uu jalqabe wanta akkanaatu uumameen jedheen waa'ee keenya yeroo gabaabaa kana keessatti hamaa dubbachuu hin dandeenye wanta akkanaa kanatu uumamee gadi bahee hojii barbaaduu hin dandeenye narsiingii baradhu naan jedheen. Achi booda obboleessi haadha kiyyaa kunis na waamee kootu suuta jennee haasofnaa naan jedhe ejjennoo kee qabadhu isa irratti waan yaraa yaadiin isa hin sobiin bultii keetiif amanamtuu ta'e daandirraan maqeen kaayyoo keetiif garuu duubatti hin jedhin naan jedhe akkana ta'ee maal jedhee yaada achi booda immoo rifadhee obboleessa kootiitti naasa'a irra deebi'ee haala san keessa osoo hin jiru innis ittuma cimaa dhufee jaalallee isaa ishee durii argachuu jalqabee. Akka ishee faana buleen bare yeroo meeqaffaa jechuudha kan yeroo lammaffaaf halkan meeqa akka bule beekuu baadhus dubartii lammaffaa bira jechuudha hospitaala hojii galgalaatiifis ni bula mana yaala dhuunfaallee ni bula kanaaf ergan isa baree obsuu hin dandeenye lakki wanti kun nu gahan jedheen innis yemmuun isa irratti baruu baay'ee aaruu jalqabee na tuffatee gatii na dhabsiise anis egaan dandeenye achii booda nu gahaan jedheen beektaa achii dhiifama na gaafata jedhee yaadee argeera innis amaneera achii booda. Lakki yoon jedhuun innis tole innis ifaan addaa baanu naan jedhe achii booda inni bohatiidha kan na gaggeesse ani immoo deebi'ee nan dhufa jedheetaniyyuu kana yaade nana mana na jaalata ni gaabba nan deebi'a imimmaan koo ija na guute garuu hin boonye nuti dubartoonni immoo ni beekta miti yaadee mukaa wanti jennu jechuudha inni ni booha ani garuu waa tokko hin jedhu ani numan qabadhe nan deemee innis achumaan hafee achumaan na dhiise xiqqoo turee ni bilbila jedhee osoon eeguu hin bilbille achi anatu bilbiluu jalqabe. Ergasii guyyaa 15 illee waan guutee natti fakkaatu deddeebisee bilbiluun jalqabe maaliif kan bilbiltu jedhee loluu jalqabe jechuudha inni achi akkas jalqabe baay'ees na dhaggeeffachuun barbaanne akkanaa sofne yoon baru mana isaan deeme ammoo eeyyee tole achi booda anis hin jaaladhaa bultii keessiifan ta'a narsiingiin baradhu garuu amala badaa kee kana dhaabuu qabdaa natti himteertaa dhaabitii bultiin keenya itti haafufu maaloo jedhee baay'een isa kadhadhe ittan boo'ee lakkiinaan jedhe.
hin ta'u na dhiisii hin dhageessu naan jedhe. Haadha fi abbaa kootiin dubbadhu kuni waan hin taane achi gara mana amantaa deemee achi turuun filadhe. Abdiin kutadhaa egaa wanni hundumtuu babbadeera jechuudha jedhee dhala godhatanitu hin deenye. Kanaaf wanti hundumtuu ni babbade kan jettu maalidha ree? Baay'ee jaaladhee waanan tureef hin taane bultii kooti jedhee waanan yaadeef jechuudha. Irra deebiidhaan kufee waanan caccabe natti fakkaate. Yeroo sanatti miira abdii kutuu keessan gale. Achi booda mana baankii keessa hojjetu obboleessi haadha koo. Obboleessi isaatis isa faana jira eessumni koo jechuudha. Mindaan isaas xiqqoodha mana inni kireeffates immoo haganuma geechi. Baay'ee xiqqoodha. Achuma keessa egaa nuti sadeenu kan jiraannu. Mindaan xiqqaadha. Naaf hin galle akkamitti achi galuu dandeesse? Nan deeme kaa ergan isaan adda bahee booda eessuma kiyya biran gale. Osoo na firratti hin beekin yeroo baay'ee nan muufadha natti fakkaata. Na gorsa. Nan muufadha. Haalli nani keessa ture sun ammas nan gadhiisne. Inni irra deddeebiidhaan na gorsa. Yeroo mara fuulli kiyya addan hiikkatu yommuu hojiidha deebi'us fuula kiyya ilaala. Akkuma beekamu boruuf abdii gootus dhihoo sitti hin fakkaatu. Haaluma kana keessa osoo hin jiru isatti waan ulfaateef ammas immoo fira biraa takkan argadhe. Akka namatti joora egaa seenaan koo. Firri keenya takka Muqaallitti Gabreelii bira turtee poolisiidhaa waliif bilbilaa heerumtee jirti. Guyyaa tokko akkuma ta'ettan deemee wantan keessa jiru hundumayyuu nan ishee hubachiise hojii barbaadee argachuu hin dandeenyeen jedheen. Hiriyaas qabadheen ture wallollee jedhee tanan seena darbe hundumayyuu itti hime. Haadhi manaa isheen keessa jiraattu qofaa ishee jiraatti. Qofaa ishee waan jiraattuuf nama barbaaddi. Obboleessa keetitti himiitii dubartii kana bira taa'ii. Mindaa siif hin kaffaltu. Ni nyaataa iddoo riibanii argattaa yeroo boqonnaa keetii immoo gadi baatee hojii barbaaddaa naan jette. Argadheetanii jedheen meeshaa koo qabadhee ishee biraan dhufee ani garuu niitittii bira kanan gale. Akka garaa isa nan qabne jedhee jechuudha. Jalqaba irratti baay'ee namatti tolte ture. Achi booda nyaata akka barbaaddeettan nyaadhaa iddoo riiba qofaa koottan qaba. Manichi baay'ee bareedadha. Mana bareedaa Uuma sitti himuu danda'u egaa. Jireenyi gaariin jalqabamee hojii mana keessa nan hojjedhaa yommuun xumure immoo gadi bahin hojii biraa barbaadadha. Haati manaatis baay'ee gammadduu turte. Akkuma xiqqoo tureen tamboo xuuxxi. Ni qamaati. Akkasuma dargaggoonnis ni dhufu. Sana dura namatu isheedha fida ture achii booda na qabattee bahuu jalqabde. Yommuu binnee gallu immoo hodhuti qama'e jettee kuttee natti kenniti jechuudha. Irra deddeebiidhaan fiddee fuuldura koo keessi. Guyyaa jalqaba baay'een rifadhe. Baay'een rifadhe jechuudha. Achi hodhu qamee gaafa naan jettu ani bariin qamoo natti hin tolu gaafan jedhuun. Maaliif guddistaa hodhuti qama'e maal naan jette. Lakki hin ta'uun jedheen. Achi isheenis muufattee deebiste. Ni deebistee ana biratti tamboo qabsiiste. Achi onneen koo akkanatti waan kufe natti fakkaate baay'ee rifadhe. Achi booda deemitii tamboo biti naan jechuu jalqabde. Achi deeme dukkaana irra dhaabbadha. Tamboo maal jedheen gaafadha. Maal barbaaddeeti? Namoonni dhaabbatu miti haga isaan achi deemanitti dhaabadheetuman isaan eega. Maal jedheen gaafadha. Ati maal taateeti kan dhaabbatte maal siif kennu naan jedha. Achi ni deema maal barbaaddeeti kan dhaabatte nan callisa. Tamboo naaf kenniin jedhaan itti siqee yommuu achi na deeman jechuudha. Eenyu kan si erge dhiira moo dubartiidha kan si erge naan jedha. Lakki dhiira jedhee tan fidee fi gala jechuudha. Maree fi tan fuudhee gala. Achi booda dargaggoonnis ni dhufu. Anis haala kanaan wal baruu hin dandeenye. Achi booda isheenis na jibbite. Egaa isheenis haala sanaan na arguun barbaanne. Ani haaluma kana keessa osoo hin jiru abbaan manaa fira tiyyaasuuni kan asitti na galchite jechuudha. Hojii naa barbaadaa ture naa gaggaafachaa ture. Nama baay'ee eebbifamaadha. Naannuma sana mana hidhaa Qaallittii fuuldura gamoo Shaggar kan jedhamutu ture. Akka barreessituutti kan namarraan naaf barbaadaa ture. Achi booda yommuu deemu namtichi baay'een danda'u kompiitara. Garuu nan danda'a jedhee waan yaadeef eeyyee nan danda'a sirriitti ni amantaa kompiitaraan barreessuu ni dandeecha eeyyee haaleen beekuu bar kan kana na gaafate bilbilaan eegaa. Achi kootu naan jedhe yommuun isa bira deemu immoo namootatu safaana ture biiroo keessa jechuudha. Achi na ilaalee amma namoota faanan jira maal naan jedhe ergaa inni nama jabaadha. Anis tolin jedheeni naaf bilbileen deeme na tuttuqee Maqdas rakkoon qabu maal naan jedhe ammas irra deebiidhaan baay'ee rifadhe beektaa. Achi tole maal jedhee gaggabaabsetu mana iddoo sanaa deeme jechuudha. Akkan taane keessi koonatti himi jechuudha. Maqdas kootu akkanaa naan jedhe achiin ta'uun jedheen. Gonkumaan jedhe guutumaan guututti hojicha nan dhiise. Ammas irra deebiidhaan abbaan manaa ishee kun hojii naaf barbaadu jalqabe. CCRD kan jedhamu Qaallittiitti. Nan beeka. Eeyyee yeroo sanatti namoota eebbifaman akka intarneeshiippitti jechuudha. Qarshii 800 kan giphii kaffaluudhaan ni fudhatu. Achi deemeen galchee na fudhatan. Na fudhatanii baay'een gammadee mana niitittiitan jira. Achi hojiin jalqabee niitittiinis natti muufachuu jalqabdee sababni isaatis sa'aatii 11 tan deebi'a. Nyaataa fi ciisichaaf.
Achii booda akkuma hojii jalqabeen abbaan koo ni hiikame. Waa'ee isaa sun sitti ni minirraafadhe. Waaqayyoon yaa galatoomti. Waggaa meeqa isaaniitti jechuudha ka? Waggaa 9. Dhiifamaani? Eeyyee gumaa 72 kaffalanii. Tole. Kaffalanii araaramanii dhiifamaan bahan. Osoo yaadamini kan bahanii caamsa 20 kan bahee naannuma sanaanis hojii kanaan argadhe. Ani yeroo sanatti egaa harmeen koo keessa koo jirti miidhamtee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf kanan sitti himu caala baay'ee bareedduu tokko turte miidhamtee ishee baadheen ture. Akkamitti daddafee hojii argadhee isheedhaaf qaqqabu wanti jedhu laphee koo baay'ee na dhaabee ture. Isaafananii wanta hundumayyuu kana yaadadhu. Gara manaa deebi'uun barbaadu maaliif manni duwwaadha. Nan beekaa manni haadha koo duwwaadha. Obboleewwan koo xixiqqaan ni jiru achi yoon deeme akkan barbaadetti gadi bahee hojii barbaade carraan hojii argachuu koo hin yaadamu. Dirqama Finfinnee keessatti akkuma ta'e argachuun qaba jedhee murteesse. Achi ergan argadhee booda niitittiinis itti ulfaate. Isheenis akka bahii jechuu wayinaan jettee hin dandeenye. Achi nan dhibbadhe. Maalan godha? Obboleessa koo hin jedheen. Guyyaa 15 si biratti deebi'uun jedheen. Egaa ani guyyaa 15 kanan jedheen akkuma na fudhatuuf jedheeni malee guyyaa sana booda eessa akkan deemu man qopheessine. Garuu bataskaanatti nan deddeebi'a. Lakki naan jedhe. Hin danda'amu naan jedhe. Fin ta'u naan jedhe gonkumayyuu yaanne. Dugdi koo bakka lamatti cite. Naaf yaadeemtu jettee inni na dide isheen na galchite siin jedhe suni nu bira ta'ee yeroo xiqqoodhaaf nu bira ta'ee naan jette jechuudha. Irra deebiidhaan gammachuu biraa jechuudha. Iddoo boqonnaa argadhee baay'een gammade. Akka daa'imattan jiraachuu jalqabe jechuudha. Ji'a 4 akkuman jiraadheen hagaya gara dhumaa natti fakkaata. Kana booda deeminaan jedhan. Afachuu ati hojii mindaa qarshii 800 yeroo argattu. Meeqa ture manni kiraa yeroo sanatti kireeffachuudhaaf yaadne ture? Gaafadheen ture garuu 1,000 950 mana qorqoorroo immoo 800 jedhu. Dhugaa jettaa? 650 Tole. jedhu. Jabaadhee bahuu hin dandeenye. Garuu yoom akka ta'e hin beeku malee ba'uudhaaf baay'een barbaada ture. Of danda'uun barbaada ture. Garuu maaliin godhee wanti jedhu sun homayyuu naa dhufuu hin dandeenye. Egaa isaanis haala sana keessa ta'ee bahii maal naan jedhani. Isaan sirriidha. Manni keessa jiraannu xiqqoodha. Nyaata maal miti kan isaan yaaddeesse. Erga wal fuudhanii baay'een turree misirroowwanii bilisummaa barbaadu. Nana manaa maatii gargaartuu qabdi maatii gargaaruu qaba. Baay'ee na gargaaranii jiru isaan sirriidha bar asitti hojii barbaadanii argachuun ulfaatadha. Achuma yoo deemte wayyaadha yaanni isaan qaban isa kanadha. Isaan deemii naan jedhan ani immoo deemuu sana gonkumayyuu hin barbaanne. Egaa isaan amma jarjaruu jalqaban yoom deemuu si wayya wiixatamuu kibxata deemtaa naan jedhan. Achi amma sirra deebiidhaan nan dhibbadhe. Tole. Nan dhibbadhe. Achi booda yommuu akkas naan jedhani dhugaan siin jedha yeroo tokko. Egaa warri deemi kaa maal yoo naan jedhan. Dhiifamanii haasaa keetu na kofalchiise. Rakkoon qabu. Achi booda yommuu akkas naan jedhan maaltu na liqimsa. Humna isaaniitti olan ta'e jette. Anis nan isaan rakkisee natti fakkaate. Akkasitti jimte. Kanaaf roobii moo kamiisa yoomsi fayye jedhanii tuttuqanii dadhaban. Kanaaf borsaa meeqatti murteessite? Yommuu akkas naan jedhan dugda kootu cite jechuudha. Baay'ee rifadhe tole egaan jedheeni waajiratti himeen deemaan jedheen. Gara waajiraan deeme. Kolfiitti xumuree egaa rakkoon qabu. Achi booda ani jecha tokko jira ture jechuun barbaanne sa'a kanatti yaa nama magaalaa yaa nama Finfinnee uff tole. Achi booda yommuu akkas naan jedhan egaa gara waajiraa deeme itti himeen dhufaa jedhanii tan isaan biraa deeme. Ganama gara waajiraan deeme. Keessa kootti foggisuun jalqabee baay'ee dhiphachuun jalqabee sitti himuu hin danda'u egaa. Nama na gargaaruu danda'u tokkoon barbaade garuu hin jiru. Akka hin jirre maalitti barte gaafatteetta? Maal seeti amma namoonni hiriyummaadhaaf na barbaadan ni dhufu. Yeroodhaan jechuudha.
walagarraa kana goonaan jedhan achi booda hoo jedheen gaafadha. Bultiidhaaf si barbaanna yommuu naan jedhan daa'iman qaban jedhan. Abbaa fi haadhi koo rakkina keessa jiranii ani mucayyoo jalqabaati jedhee tana rakkina hedduu haasa'aaf. Tokkoffaa nama kiyya yoo ta'e rakkina kana hundumaa darbee dhufa jedhee waan an amanuuf jechuudha. Lammaffaa immoo rakkina nan qaba daa'ima qabaachuu baadhus. Daa'iman qaba kanan jedhuuf dhuguma bultiidhaaf yoo na barbaadan daa'ima kiyya wajjin na fudhatu jedhee waan ayyaaduuf. Kuni akka qormaatatti jechuudha. Achi booda waan hundaafuu achi garagaranii badu. Tole guyyaa sana akkam taate? Guyyaa sana kanarraa waajiran bulaa kan boru waaqayyotu beeka. Jecha kanan ofii kootti dubbadhe. Dhumarratti homa gochuu waan hin dandeenyeef eegaa guyyaa sana mee qarshii meeqa turka kee jira ture? Dhugaa dubbachuuf hin yaadadhu 200 yookiin waan ta'etu ture hin yaadadhu dhugaa. Isa deemuu jedhu sana gonkumayyuu yaadne. Tokkollee humaan qabdu. Kanaaf akkanatti himtetti yoo ta'e jarri kun boru deemii gara baadiyyaa deemii jedhanii sitti himan. Eeyyee deemi achi siif wayyaa naan jedhan. Baadiyyaa siif wayyaa sin jedhaniiru. Mana kireeffachuu barbaaddes hin dandeessu. Qarshii muraasadha kan of harkaa qabdu. Kanaaf biiroo buluudhaaf murteessite. Eeyyee achi booda garuu nan galgaleessee teessoo koorraa akkanatti taa'ee yuutuubii faallaaluu jalqabee yeroo tokko immoo hojiin ilaalaa egaa bitaanatti galee wanti hundumtu. Yeroo sanatti hoogganaan keenya Yoosef jedhamu tokkotu ture. Achi yeroo baay'ee galgaleesseeti kan bahu anis yeroodha nan baha ture. Akka carraa yommuu biiroodhaa bahu yoo ilaalu biiroon hin cufamne ibsaan ni jira. Ni jirtaayee jedhe balbala banee. Jedhe hin dandeenye sana booda egaa maal taatetti kan hin deemne yommuu naan jedhu jedhee ture akkamitti akkan boohe baay'ee rifatee ni dhufee maal taatetti jedhee na gaafate deebisuuf hin dandeenye ni callise egaa nan boohee ergan tasgabbaa'ee booda waan jiru nu hubachiise. Egaa amma tasgabbaa'e haadha manaa koo faana mari'annee fala jiru siif barbaanna naan jedhe. Egaa har'a akkuma ta'etti gara manaa galeetii callisii buli boru waan jiru hin mari'annaa guyyaa 2 booda hojii gadhiisuu kan dandeessu naan jedhan jedhiniiti. Anis nan deemee boru akkan deemutti beekan isaanii afachuu naan jedhan guyyaa 2 hin jedheeni ganama deebi'ee yommuu waajjira galu gara maatii keetii deeme hojiin qabu haala kana keessan ture jettee nama tokkotti akka waa tokko hin dubbanne naan jedhe. Qarshii geejibaa siifan kenna. Achuma turi guyyaa 15 guyyaa 20 haga waaqayyoon heeyyame yeroo waa tokko arganu deebitee ni dhuftaa naan jedhe jechuudha. Waadan siif gala achitti naftu naan jedhe. Toleen jedheeni nan amanee qarshii geejibaarraa fudhadhee nan deeme gara biyya koo. Achi ergan deemee booda ammoo jecha dhiistee deemte jechuudha. Akka heeyyamsiisu wayiiti. Kan keenya asii dasee deemte achi booda gara kiiloomeetira 180 deemta gahuudhaaf. Osoon deemuu yommuun kombolchaa gahu waajjirarraa naaf bilbilame. Ganama deemee galgala irratti jechuudha. Maqdas ookoo kamisa ganama waajjiratti argamuu qabda naan jedhan. Kibxata kanan deeme kan natti fakkaate. Kanaaf deebi'uu dandeessanii naan jedhan. Maaliif hojiin fiildii dhufeeraa naan jedhan. Maal hojiin fiildii gara naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraayittiidha. Iddoo carraan singee gara guyyaa 15 nu turtuu nuun jedhan nutti himan. Kanaafuu wanta jiru dubbachuudhaaf deebi'ii naan jedhan jechuudha. Baay'ee rifadhe. Guyyaa kibxataa gara manaan deeme jechuudha. Tole. Haadha fi abbaa kiyyatti bilbileetoonii dhufaatan jira garuu nagaa sin gaafadhee qofan deebi'aan jedheen. Sababni isaatis daddafi deebi'iin jedhame hojiirra. Hojiin koo baay'ee ulfaataadhaan jedheen. Achi booda nan gahee laaqana nan nyaadhee nan deebi'e. Waggaa meeqa booda deemte jechuudha? Waggaa tokko. Laaqanuma nyaattee deebite jechuudha? Laaqana nan nyaadhee nan deebi'e. Dhugaa rabbii. Tole. Achi booda deebi'eetan dasee bule. Tole. Joosiin egaa qarshii xiqqoodha kan naaf kenne. Kanan itti deemuu fi xiqqoo qofatu irraa hafaa jechuudha. Qarshiin itti deebi'uun qabu achi egaa gara daseettan deebi'ee qarshii 100 qofan qabanatti fakkaate. Akka carraa dooktara sanan argadhe. Magdee akkam jirta nagaa keetii maal naan jedhe qarshii 300 naaf kenne. Akkamitti akka naaf kenne hin gaafanne. Egaa naa kenne akkamitti akka naaf kenne hin beeku anis ija jabina koo ta'e hin beeku. Osoo nooman qabaatiin gara daseettan deebi'e. Eenyu akkan gaafadhu hin beeku. Garuu nan gaafadha jedhee tanani kanan of amansiisee deeme. Qarshii naga'uun qabu ture. Eeyyee hojii barbaachan deema jira na gargaara maal jedhee inuman kadhadha jedheeni kanan bahe. Nan bahe. Hojiin waaqayyoo na ajaa'ibaa hanga dabra birahaanitti baasiidhaan nan dhufe. Achii booda ayiruu fi wayinatti fakkaate sa'aatii 4 moo sa'aatii 5tti gara Finfinnee galle. Ani garan itti deemuun qabu. Nan bu'ee gara na ilaalee gara sana ilaalee wanti godhuun jiru obboleessa haadha koo biraan bilbilu lakkiinaan jedheera. Wal cufnee jirra egaa. Adaada koo biraa kan hin bilbille kanuma beektu sani. Joosii biraan bilbilu galgala'eera. Achi deebi'ee dooktara sana biraan bilbile. Ni dhufu dargaggoonni kun maal taateti maal jedhanii natti marsanii ani immoo xiqquman garas jalaa siqaa ammas ni dhufu jalaa hin siqaa. Dhumarratti yemmuu baay'achaa dhufan wanta ta'e yoo na godhanoo jedheen sodaadhe. Kanaafan isaaf bilbile. Tasfish akkana ta'een jira maganaanyadha kanan jiru ati haala kamiin na gargaaruu dandeessa jedhee ittan boo'ee
maalan godhan jedheen achii booda rakkoon qabu firri kiyya achi jiranii intala haadha biddeenaa kiyyaatiin jedhaanii homa yaadda'in sireesiif qabu qarshii ni qabdaanaan jedhe eeyyee 150 nan qaban jedheen rakkoon qabu isaan nyaata siif fiduu siif kaffalu homan cinqaminaan jedhe egaa yoo dandeesse gara namni jajjabaan jirutti siqee gara waardiyyaan jirutti iddoo akkasiititti siqee gara isaanittan siqee isaanis homan sodaatinnaan jedhanii na simatanii ijoolleenis dhufanii sireena qabsiisanii nyaatas hojjisiisanii naaf fidanii bishaanis naaf kennanii achi isa nyaadhee waaqayyoo koo galateeffadheen rafee jechuudha. Achi kamisa ganama ka'ee gara waajjiraan deeme. Achi booda waajjira deeme wanta jiruun haasa'ee joosii maalan godhaan jedheen callisiitii deeminaan jedhe hojiidhaaf deebinee dhufne jedhiini hiibii akkana jedhamee tan deebi'ee dhufe fiildii deeminaan jedhanii ta'uun jedheen. Guyyaa 15 gara Tigraay si ga'ee achi deemte jedhanii naaf bilbilanii amma biiroon jira deebi'een jedheen. Isheen garuu namanne. Tole na dhorkus waan barbaaddeef tole koottu naan jette. Achi nan deeme kamisan dhufe siin jedhe miti gara sana kan deemnu immoo gaafa kibxataati. Jimaata sanbata xiqqaa fi dilbata bakka bultu ni rakkatta. Kanaaf fiildii geessee yommuu deebitu mana ni barbaadda hanga 800tti. Ani fi Niikool dubbanneerraa siif kanfalla. Achii booda waaqayyoon ni jira. Kanaaf of dabarsitee akkan kennine of hin gurgurin eenyummaa kee akkan gurgurre irra deddeebiidhaan na gorsa koottu naan jedheetu amma rakkoon ni darba guyyaan ni darba guyyaa darbuuf jettee eenyummaatiin barbaanne gara ofiitti hin fidin jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee na gorsa ati dargaggeettidha sitti fayyadamuuf namni si gargaara jedhee gara kee dhufullee gonkumayyuu jedhee ofirraa deebisi jedhee irra deddeebi'ee natti hima. Kanaaf gonkuma dubartii jabduu taate boru ijoollee keetiif obboleeyyan keetiif fakkeenya ta'uufi qabda jedhee nama gaariidha irra deddeebiin na gorsa. Achi hanga 800tti fiildii gaheetii kootu mana ni barbaadda. Ani fi Niikool ni kaffalla. Achi booda waaqayyoon ni beeka naan jedhee dhufe hiiwii akkanan jedheeni tole naan jette akkana jedhee nan ture akkana jedhee dhugaan siin jedha akkanatti baay'een sodaadha ture jechuudha. Achi booda kan deemnu wiixata ture ni hafne. Yoomi kan deemtan ni haftanii naan jette. Lakki boru kan deemnu guyyaa sana hagam akka dheerate sitti himuu hin danda'u. Baay'ee isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wiixata jedhamtanii wiixata sana haftanii. Eeyyee ni hafe. Achi guyyaatti aanutti darbe. Dhiphina biraa. Halkan dhiphina hin baruu jedhama. Achi booda kun dhiphina biraa natti ta'e. Achi keessa wantan sitti hime kana keessa haalli ture jalqabarraa kaasee miira akkamii keessa akkan ture sitti himuu hin danda'u. Garuu keessi koo gonkumaa abdiin kutu finfinneedhaan bahuun jedha. Amma haadha fi abbaa koo bira yoonan deeme hin beela'uu bar garuu wantan barbaaduun godhu. Baadiyyaadha yoo guddate aanarra taataa sanarraan kan hafe immoo jireenya jiru hunduu wal fakkaatadha. Achii booda guyyaanis ni ga'ee kibxata gara san deeme. Yommuun deemu uffata koo hunda qabadheen deeme. Egaa gara mana sanaatti deebi'u jedhee tanani kanan ba'e. Gara Tigraay na ga'e akka carraa. Hojiinsaa maal ture? Daata kolleekti gochuu. Tole. Akkas ture yommuu deemnu 6,000 nuuf kennan. Aballiidhaa? Eeyyee achi ani wantan godhe ni beektaa? Nan lakkaa'ee nan ka'ee nan taa'ee maalan jedhee mucayyoon qarshii naa kennite ni kofalte jechuudha. Hin amanne qarshii 1,000 illee hin qabanne 800 osoo walitti qabee yommuu naan guutu. Eeyyee. 6,000 baay'eedha. Egaa nan ka'ee dhugaa rabbiin siin jedha nan taa'ee nan ka'ee isheen maal taatetti naan jettee rifatte. Achii booda jechuudha baay'een gammadee ni deemne 3,000 natti fakkaataa irraa hambiseen dhufe. Achi mucayyoon na faana turte Tsadayee jedhamti gara na dhufuuf yommuu jennu eessan deema sababni isaas manni hin barbaadamne yommuu dhufte barbaadanaan jedheera juusini deemee yommuun deebi'u egaa eessa abbaa koon gala Tsadiin jedheen ani bar rakkina akkanaa keessan jira garanitti galu garanitti deemuun qabu rakkina akkanaa keessan jira jedheetan itti hime egaa nan boohee baay'ee dhiphadhe. Lakki rakkoon qabu maal jechuudha naan jette mana keenya deemta maal rakkoo qaba harmeedhaaf nan bilbila jette yoosuma bilbilteef harmee mucayyoon takka akkana naan jette yommuu jettuun maal rakkoo qaba reefidii koottu jetteen. Achi amma immoo nan tasgabbaa'ee na qabattee galtee akka waan na beekaniitti kan na simatan bilisummaan hin jira harmeen ishii mana rifeensa qabdi rifeensa kiyyallee naaf hojjetti baay'ee namatti tola namootan dur beeku natti fakkaatan. Garuu yeroo deebitu qarshii meeqatu siif kenname? Wanta nama ajaa'ibu 10,000 nuuf kenname duudaa akkuma hidhametti jechuudha. Kan biraamoo? 10,000 nuuf kenname. Achi akka nattaniik lakkaa'uudhaaf jechuudha. Maal gochuuf hiikta hidhameeti kan sii kenname bar osoo hir'ateeyyuu ani itti siif guutuu hin danda'u naan jedhe. Dura 3,000 qabdaa 10,000 turatti dabalame. Eeyyee baay'een gammade imimmaanis na qabe achii booda isaan bira taa'ee mana barbaaduun eegale 10,000 sanarraa harmee kuufan erge. Achi akka carraa liqiiti isheerra ture abbaan kiyya wanti beeku hin jiru abbaan kiyya nama sodaachisa 9,000 fudhatteerti isheen qotee bultuu waan taateef. Kan haamamu
haamsisuudhaaf illee ni kaffalta. Ijoollee ni barsiisti. Isaaf ammoo midhaan gurgurameeti. Xaa'oo seeraan waan ittiin gooneef callaa hagas mara ta'e argachuu hin dandeessu. Midhaanichi achi ishee dhafan ergee mana barbaaduun eegale. Isaanuma bira teesse? Eeyyee. Hagam teesse mee isaan bira? Ji'a tokko. Maaliif ji'a tokko akkan ta'e beektaa? Tasgabbooftee barbaree kee hojjettee shiroo kee qopheeffattee meeshaalee kees bitadhuuti. Ni baata waan naan jetteef manicha argachuufis ji'a tokko maal fudhate garuu wanti baay'ee si ajaa'ibu. Warshaa halluu ni beektaa? CCR irraa gara natti kan jiru gara Hanna Maaramitti kan nama geessu. Isa biratti kan taaksii kan hin qabaanne naannoo sana barbaadinaan jedhe Joosiin. 650 manan argadhe. 50 istooviidhaaf 100 eelee biddeenaatiif 800. Hojii waaqayyo nan argadhe nan galee meeshaa kiyya hunda nan bitee shiroo kiyyas nan qopheeffadhe firaasha bitadhe sirreeffadhe ittiin gale. Kanaaf manittiin asitti firaashatu jira asitti uffata kootu jira iddoo kana istoovitu jira egaa keessa socho'uun hin danda'amu. Gammachuusaa maal jedhee sitti himu jireenya gaarii jiraachuun jalqabe baay'ee kan namatti tolu. Achi booda osuman jiraachaa jiru jechuudha. Achi gidduu sanatti jechuudha. Liqiin harmee koo liqeeffatti kan abbaan koo hin beekne kanan siin jedhisan jechuudha. Waggaa tokko abbaan koo ni dhagahe. Dhoksitee turee ni dhagahe. Achi booda ni maraatee baay'ee aare. Egaa mana keessatti lola guddaatu ka'e. Qarshii kana hunda akkamitti kan liqeeffattu jedheeni achi mana keessatti lola guddaatu ka'e. Achi haadhi kee of ajjeesuu fi kanaaf qarshii yoo qabaatte qarshii ammanaati daddafiiti ergiin jedhame. Yoon ilaalu waa tokko gochuu hin dandeenye. Obboleessa haadha kootiin kindiyyeen jedhaan. Qarshii kanaan jedheen qotiyyoo kees gurgurtee lafa keetis gurgurtee haa ta'u harmeen koo osoo of hin ajjeesin miidha tokko osoo of irratti hin geessisin qarshicha kaffali. Ani waggaa har'aa liqii baadiyyaa kanaaf miti kan biraafuun an ta'a. Na amanin jedheen jechuudha. Ati kaffaluu baattee harmeen koo waa tokko yoo taate garuu siidha haadha koo kan ajjeesu situ diina koo ta'a jedheeni gara jabinaan kanan itti dubbadhe qotiyyoo gurguree liqii sana kanfaliitii deebi'i baasiin jedheen kanfaltii baasuu dandeessa irra deebitee liqeeffachuu kaffaliitii irra deebi'i baasii qarshii baaste sana immoo ati fudhadhu qarshicha nuti booda ni kaffalla ji'aan jala yaa kaffaltu dhala ji'a san jala kaffalti jechuudha yaa kaffaltu. Waggaa har'aa ani siifan kaffala sadaasa irratti kaffalama jechuudha. Dhaabbaticha keessatti immoo intarnishiipii kan hojjettu waggaa tokkoofi. Ani immoo ji'a 8 maal gaheen jira. Maalan godhaa dhiphinatu natti dhufe. Dhiphinni haadha koo ni jira, dhiphinni obboleettii koo ni jira. Sanarratti immoo dhaabbata san keessatti waggaa tokkoof qofa kanan hojjechuu danda'u. Sana booda hogaraman deema. Hojii eessa hin argadhu. Gidduu sanatti hojii garaagaraa barbaadeen ture ganda keessatti maal keessatti hedduun barbaade garuu naaf hin milkoofne. Deebiinatti himaa ganda keessatti qoramee jechuudha. Akkanatti jettee deebiinatti himaa kufeen jira. Dhugaa waaqayyoon siin jedha. Achi booda osuma jennu hiriyaan koo kan nafaana hojjetu fiildii waliin deemne kanan siin jedhe. Maqdii beeksisa kana argite siif ta'a bar maal naan jedhe. Galmaa'een jira. Dhaabbata guddaadha. Galmaa'eera garuu sana dura yaalee waan nan waamneef goonkuma achi nan gala jedhe yaadees abjoodhees hin beeku. Ji'a 9 akkuman hojjedheen naaf bilbilame. Akkana dhaabbata kanarra gaaffii deebiidhaaf waamamteerta. Akkanatti galmooftee turte maal naan jedhan ji'a 4 booda wanta si ajaa'ibu ani irraanfadheen jiraayu. Ani muuxannoon qabu. Afaan Ingiliffaa hin danda'u. Afaan hojii dhaabbatichaa afaan Ingiliffaati. Ani immoo afaanuman beekuun illee natti himamaa kufeen jira. Egaa yaa waaqa koo ati dhugumayyuu iddoo kee jirtan jedheen. Akkuman jedhe bataskaana nan deema. Achi booda nan bilbile. Abbaa koo dhaabbata guddaatti waamameen jira. Naaf kadhadhaa. Achi booda kan keeti ni dabarta oma shakkii tokkoon qabu intalli kiyya leenca maal naan jedhe. Nan deeme gaaffii deebiif yommuu deemu wanta si ajaa'ibu odeeffannoon qabu. Gaaffii yommuu deeman akkamitti akka deemamu homaa odeeffannoon qabu. Kofoo asirraan ciccitee uffadheen jira. Xabala dibadhee macaafa qulqulluummoo as keessa godhadheen deeme. Yeroo dhumaa nan ga'e boolee yemmuun achi ga'u achi miti iddoo jijjiiraniiru. Achi eessatti kan jijjiiran Kaasaanchis nan gaddi. Achi booda Kaasaanchis akkanatti taaksii qabadhuuti deemi jedhanii iddoo wayinatti agarsiisan. Taaksii keessa ergan galee booda onneen kiyya akkanatti dhahatti dhahannaan onnee koo baay'ee dabalee akkanan jedhaanan kirkira achi booda namni na cinaa taa'ee jiru maal taatiti naan jedhe. Dhaabbata tokkorraa gaaffii waamamee akkana jedheeni sittan agarsiisa naan jedhe. Osuma inni akkana naan jechaa jiru akkana hin jirtu hin dhufne naan jedhan. Dhufaan jira waajjira keessan durii natti fakkaate achi deemee waan an tureef amma eessa akka jirtan natti miti nan dhufan jedhen. Achi ani sin geessa naan jedhe mucaan sun.
qofa gara daqiiqaa lamaa deemnee jirra akkanatti joorree deemnee carraa gaarii waaqayyo si faana yaa ta'u jedhee na eebbise mucaan sun nan beeku nan seene achii baay'ee tasgabbaa'ee seeran deebisu osoo hin taane wanna isaan jedhan sirriitti dhaggeeffadhee wanna na gaafatan nan deebisa jechuudha. Ani kanan isaanitti fakkaadhee mucaa Finfinneeti. Baadiyyaadha ni deemta'ee naan jedhan. Eeyyeen nan deeman jedheen. Naannoo Affaarii namatti hin tolu baay'ee hoo'adha maal naan jedhan. Achii booda si'in yoo si filannellee yeroo keenyallee akka hin fudhanne sirriitti wal amansiisuu qabna naan jedhan. Nan deemaa ani mucaa baadiyyaati rakkoo tokkollee hin qabu wantoonni akkanaa kun anaaf ulfaataa miti nan danda'a isinuman dhiphatina rakkoo hin qabu jedheeni. Tole naan jedhanii dhumarratti gaafii yoo qabaatti gaafadhu naan jedhanii jechuudha. Mindaan kiyya meeqaan jedheen. Namoonnis gaafadhu naan jedhanii turan. Ati gaa kanaan dura mindaan kee 800dha. Eeyyee. Tole. Mindaan meeqaa gaafan jedhuun $600 naan jedhan. Jedhee akkanan ta'een sin jedha dhugaa waaqayyo akkana jedhanii na ilaalan. Achi booda yoo jijjiiramu 13,000 immoo maal naan jedhan achi akkanuma sana. Giiftii intervicha xumurreera gaama jedhi nagaan gali achumatti akkas jalan dabarre kana jedhi carraa gaarii itti fufna moo xumurru waan kana. Yaa Rabbi 13,000. Tole. Achi booda egaa bishaanuman ta'e. Mindaa jee tokkodhaa 13,000. Tole. Ani kana yaade maalinni $600 13,000 jedhanii natti himaniiru. Achi akkanan jedha nan amanaa na arganiiru akkasitti yemmuun socho'u jechuudha. Urgufamaa jirtan. Waaqni si haa baasu. Akkana jedhanii na ilaalaa jiru egaa. Tole jedheeni darbii sana akkamitti akkan bu'e wanti hin beeku hin jiru achii booda bilbilee obboleessa koon jedhe hin galtu kan naan jedheef hin dhuftu kan naan jedheef hojii argadhee barin jedheen naan jedhe hojii argadhe. Reeffu afgaafiidhaa hin deebi'aa jira bar. Ati qacaramuu fi dhiisuu keen beektu? Hin beekne. Reeffuun afgaafii xumure. Mindaansa $600 maal gaafan jedhuun baay'ee namatti tola duri sittiin himne. Baratteertaa bareedduudha iddoo guddaa geeche jedhee sittiin himne. Jabaadhu ammas waaqayyoon si faana yaa ta'u naan jedhee achii bilbila isaanan cufe afgaafii godhee nan deeme. Oggasuma bilbilee abbaa kootiin jilbiifadhaatinaaf kadhadhaan jedhee. Achii booda riiba hin rafne haga natti himanitti. Haganaa bilbilanitti jechuudha. Tureera hagam akka ta'e yaadadhu imeeliidhaan bilbila haarawaa biteen ture naannuma sana jechuudha. Achi akkana jedhee osoo hin deemu karaa irratti narraa butan. Bilbilicha moo? Eeyyee. Hojiidhaaf galmooftee yeroo bilbilicha keetamtu. Naaf hin bilbilanii jechuudha. Lakkoofsa sana anaa mitiyyuu kan baase nama biraati kan baase. Achi ani immoo isa afgaafiidhaaf waliif barreessine sana irratti galee jechuudha. Dirra baluu. If me selected for this position, please let me know this by this email. Bilbilli koo hatameera maal jedheen barreesseefi jechuudha. Tole. Waaqayyo yommuu na gargaaru wanta sana yaaduun kiyyaa jechuudha. Achi booda sarara mataa koon baase. Tole. Wanta nama ajaa'ibu filatamteerta naan jedhan. Imeelii immoo? Eeyyee. Guyyaa maalaaltaa? Yaa Rabbi ko. Guyyaatti yeroo 10 malee guyyaa guutuu imeelii baneen oola. Dhugaan sin jedha dhugaa Rabbi. Yeroo 10 irra deddeebitee guyyaatti ilaaluu jechuun boqochiisteetu malaalta. Erga dhufee booda maal gochuuf yoo yaade gaariidha. Achi hojii jalqabuuf gara Samaraa deemuuf gara buufata konkolaataan deemee tikeeta gaafachuu. Piroosesaa akka qabu hin beekne. Waajjiricha deemtee deemis hin jedhanii rusaan gara Afaaritti. Lakki hooma naan hin jedhu. Kanaaf? Ani jarjariini bar. Imeelii dhumti qacaramteetta waan siin jennaan atoobisiin gara Afaaritti deemu konkolaataa jettee tolii gad deemtee biraazer isa kanadhaa jettee barbaadu eegalte Samaraa kan jedhu naaf qabaa jette yaa Rabbi. Dhumarratti koottuun jedhame. Biirootti. Eeyyee. Nan deemee ofar leetarii irratti mallatteessinaan jedhame. Kan jemeeqa? Kan ja'a kompiitarri naaf kenname koompaawundii keessan galee vaaksineeshiniidhaa fi seekuritii orienteeshinii kan jedhamu ni ture isaaf nan galee biyya biraa waan jiru natti fakkaate. Achi duuba deebi'ee yaadee iddoo kamii akkan dhufe yaadee naannoo kiyya yaadee obboleewwan kiyya yaadee eenyu faana akkan dhufe hiriyoota koo na faana guddatan yaadee edaa yaa waaqayyo iddoo naaf qopheessiteerta hin jedhe ani hin amanne achi keessayyuu ta'e hin amanne waa hunda keessaa nama baasta. Sababni isaas ganda keessa galuudhaaf boo'ee namatti himee maal jedhee kanan ture edaa daandiin kiyya kan biraati jedheen baay'ee. Gandatti deebiinsitti himamee qabxiin illee siif dabalamee kan kufte. Waaqayyo bakka biraa waan siif yaadeef jechuudha. Baay'ee ajaa'ibsiifamta. Achi booda security briefingii faranjootatu kenna. Ingiliffaanii darbee jechoota takka nan dhagaha. Achi booda maal jedhee nan bahee tikeetiin xiyyaara muramee fi maal jette. Ani atoobisiin barbaadaa ture bakka sana konkolaataan Samaraa jiran jedhaniiru. jedhe. Ammas deebi'ee. Akkanattan duubatti jedhe jechuudha. Yaa Rabbi. Nan deebi'e. Yoomifi kan deemtu yommuu naan jedhan guyyaa jimaatati kan akkas jedhame wiixata.
maaloo sanbata duraa godhaa jedhe keessa kiyyatti jechuudha. Achii booda tikkeeta xiyyaara mursiisanii natti kennanii nama achitti na simatu naaf qopheessanii imeela naaf barreessanii kompiitara koo qabadhee konkolaataa keessa yemmuun galu maaltu akkanatti dhagahame sitti himuu hin danda'u. Waaqayyo galatoomi jedhee akkanumatti naanna'ee jechuudha. Achii booda nan seenee natti agarsiisanii wiixa sa'aatii meeqattan deemaa jedhee yemmuun gaafadhu tikkeetarra ni jira ani garuu hin beeku. Sa'aatii meeqattan deema tikkeetarra si jira isarra ilaali maal naan jettee jechuudha. Iddoo kamiidhaa lamaan hundi mataa kootii yeroo dhiyoo kanadhaam kanan bare afaan ingiliffaatiin kan inni barraahu akkasidha. Achi yeroo sana hiriyaan koo waan tureef ilaaleetoo yeroo kanatti kan deemtu naan jedhe sa'aatii 2 dursinee buufata xiyyaaraa geenye yoon deemu maal yoon godhe gaariidha firaashii fi boraatii kiyya fe'adheen deeme. Awurooppilaanidha ammoo. Eeyyee. Firaashii mana turte sana jechuudha. Eeyyee. Dirqama kaachi ji'a guutuu maalirra raftare? Inni ni jira bar yeroo kanatti garuu nama firaasha fe'ee deeme tokkoyyuu nagarre. Nama yeroo jalqabaatiif xiyyaaraan firaashii fe'atee deeme yaa rabbi. Achii booda garamitti deemaa kan jirtu maal jedhanii na gaafatan. Jedhe sekuritiin qabattanii deemuufi maal jedhe dhugaa rabbi eeyyeen jedheenaan immoo kanaaf maal jedheeni achii booda karaa saniini jedhanii nutti agarsiisanii achii booda wanta qabamuun beeku hoomaan beeku afachu waan irratti bilcheeffattu maan baane qabadheen jira qabatteetta eeyyee qabadheen jira waaw yaa rabbi waan irratti bilcheeffattu qabatte istoofii qabadheera edaa biyya keessaa kiiloo 20 qofatu heeyyamama eeyyee ani isa sanan beeku. Meeshaa manaa hundayyuu qabatte egaa wanta qabachuu qabu hundumayyuu qabadhee fe'attee nan deeme. Tole. Kiiloo meeqa akka ta'een beeku qarshii 500 kaffale naan jedheen qarshii 500 kaffale akkamitti kiiloo baay'eedha amma kanaan kiiloo 20 qofa kan dandeessu naan jedhe achii booda maal jedhee yemmuun kadhadhu natti seeqe anis akka hin taane yemmuu naa galu qarshii 500 kunan kaffale baay'ee ho'a yeroon ani itti deeme immoo baay'ee ho'aadha ho'inni isaa 47 galeera. Edaa firaashii irra rafamu. Firaashii ispoonjirraa miti kan rafamu kan jirbiitirra rafama ispoonjii si gubaa. Shufeeriin na fudhate shufeericha yemmuun ilaalu nama guddaadha nama eebbifamaadha carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Iddoon itti boqadhu iddoon deemuu hin qabu qarshii akkanaan qaba ture buufata xiyyaaratti kaffaleera. Yemmuun jedhuuni rakkoo hin qabu hiriyoonni kiyya ayyaanaaf waan deemaniif manni ni jira achi keessa boqattaa waa tokkoyyuu hin yaadda'inaan jedhe yemmuun achi deemu immoo mindaa fudhachuudhaaf reefu guyyaan 12 ni hafa. Achii booda yoon galu kofoo uffachuu hin dandeessu baay'ee ho'a qarshii naaf hafeef uffata haphii fi kopheen itti bite yemmuu gara waajjiraa galtu bishaan qorraa fuutee cabbii ofirraan naqxee deemullee ni dandeessa keessattuu immoo anaaf yemmuu ta'u yaadde yemmuu teessullee akkanatti bishaan ofirraan naqxa dhugaa rabbi dhuguma siin jedha uffata miiccitee jiidha isaa uffattee gara waajjiraa deemta baay'ee waan o'uuf jechuudha ani immoo yeroo sanatti hin dandeenye qarshii siin qabu wanta inni nyaate nyaachaa innis waajjiraa na fidaa 12 hanga 25tti isa biraan ture. 25 guyyaa 13 qabda. 18 naaf gale. Mindaan kee 13 miti moo? Eeyyee garuu 18tu naaf gale. Yoomirraa jalqabanii akka lakkaan hin beeku 18tu naaf gale. Sayid qarshii meeqaan jedhe gaafadhe. 18 naan jedhe. Hin amanne dhugaan siin jedha. Baay'ee rifadhe. Abbaa kiyyatti bilbilee 18tu naaf galeen jedheeni obboleessa kiyyaafan bilbilee 18tu naaf galee jedhee hundumaafan bilbile. Egaa irra ergin jedhame. Eenyutu bilbilisiin jedhe? Jireenyi baay'ee nama gammachiisuun jalqabe. Liqaan sun ni kaffalame? Eeyyee. Galata Waaqayyo. Kuma 26 ta'e yeroo sanatti baay'eedha. Haadha kiyyaaf yeroo sanatti qarshii baay'ee guddaadha. Akka carraatis dhukkubbii galeen ture achii booda zayita kaartooniidhaan buna kiiloo 10 sukkaara kiiloo 15 egaa akkasitti kanan ergaa ture ani aara bahuu kiyya kawanti nani godhu haga miila isaaniitiin dhaabbatanitti qarshii qusachuu kan jedhu jiru ture hawwiin koos isa waan tureef nan deema kaachaa maal keetitu dhume injedhaan waaqayyo galatoom galanni waaqayyoof yaa ta'u baay'ee namatti tolu baay'ee jechoota wanta ibsamuu danda'u miti 26 sana yeroo kan falan bakkicha turteettaati akka carraa daheen ture yeroo sana dahuudhaaf yemmuun deemu yeroo liqiin itti kaffalamu yeroo tokko ture harmee koo biran deeme achii booda dahee ji'a tokko naaf ta'e daa'ima qabannee deemneeti qarshicha kan baasne abbaa kiyyaafillee kennuun barbaanni qarshii sana jechuudha maaliif namni baay'ee irratti haasa'eera ollaan yaa waaqayyo galanni siif haa ga'u yaa rabbi maal jetti gammachuu ishee yemmuun argu maalan siin jedhare wantan barbaadu wanta yaadu waan tureef kan si ajaa'ibu kanarraa maal akkan bare beekta
waaqayyoon yoo barbaade si qoruu ni danda'a. Si qora garuu wanta namoonni waggaa 10tti godhan si'i waggaa 2tti si hojjisiisuu danda'a. Humna siif kenna isa jedhuun baradhe. Isa kan akkam baradhuun ta'e jechuudhaani. Dadhabbii fi obsa koo waggaa 9 fi 10 garuu waaqayyoon waggaa 2 keessatti naaf godhe. Egaa waggaa 2 kana keessatti jireenyi maatii kiyyaas haalli kiyyaas fooyya'aatuma dhufe. Dur mana keessatti wanta ittootti baafannullee ni rakkanna ture. Kana hunda jechuudha. Ittoo fi wanta itti baafannullee rakkachaa ture jechuudha. Isa sana hunda ulaa jiru hundumayyuu guutuudhaaf akkana jedheen ilaalaa ture. Wanta baay'een ilaalaati. Harmee koorraa yemmuun imimmaan ishee xaa'u arge. Egaa mindaa sana baasee fideen kennaaf. Achi jireenya gaarii jiraachuu jalqabne mana keessa jireenyi nagahaa jiraachuu jalqabe obboleewwan kiyyaas miira biyya Arabaa deemuu sanarraa rakkina jiru hundumayyuu dandamachaa rakkoo keessa akka hin jiraanne hubatanii tasgabba'anii. Achi dhumarratti maalti yoo ta'e gaariidha. Sadarkaa tokkoon guddadheen dhufee mindaadhaan jechuudha. Wow. Mindaan keenya baay'ee gammanne jechuudha. Jireenyi jalqabe jechuudha. Mana fooyya'aa ta'e kireeffattanii. Eeyyee. Ganama yoon seene sa'aatii 9tti nan baha achii booda immoo ijoollee koofaanan ta'a. Hojii baay'ee namatti tolu. Maal jedheen sitti ma egaa waaqayyoon na gargaare waaqayyotu na kaase jedhee baay'ee gammadduun ta'ee jireenya kiyya keessatti illee barumsa hedduun fudhadhe daandii hedduurran deeme egaa wanti hin dubbanne wantoonni xixiqqaan illee ni jiru jechuudha. Garuu waaqayyoon daandii ni qaba. Dhumarrattis ijoollee dhiiraa 3 deenye. Achi booda naannoo jalqabaa ani isa nan caala ture jechuun koo mindaadhaan. Achi baay'ee isa gammachiisa ture. Abbaan manaa koo nama baay'ee gaariidha. Achi dhumarratti naannoo waggaa 5 booda inni immoo deebisee na caale. Baay'ee namatti tola. Barnoota isaa xumure jechuudha. Eeyyee. Kanaaf walitti dhufeenyi keenya jalqabarraayyuu baay'ee namatti tola ture. Homayyuu hin qabnu ture. Xinnoorraa kaatanii. Ajaa'iba. Amma hoomee maalirra jirtame ammarratti? Ammatti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraan hojjedha. Inni achuma keessa hojjetaa UN jechuudha. Lamaan keenya iyyuu achi jirra. Achi bahee as gaheen jira. Borummoo wanti fooyya'aan akka jiru nan amana. Jireenya nagahaa qabna. Innis nama baay'ee gaariidha. Baay'ee wal jaalanna. Maatii tasgabbaa'aa qabna. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Galata waaqayyo kan eebbifame. Egaa kun amma kitaabadha. Kitaaba barreeffamedha. Jalqabuma yeroo eegaluu isinitti himeetanan ture. Kan amanuudhaaf namatti ulfaatu kan asoosama fakkaatu seenaa ajaa'ibaa ta'edha kan dhageessan siniin jedheen ture. Egaa kan nama ajaa'ibu baay'inni bu'aa bayii jireenya dhala namaa dhalli namaa akkamitti akka qoramu garuu waaqayyo yoo qabanne moo waaqayyo yeroo hundayyuu karaa isaarra nu qajeelchee bakka gaarii fi bakka yaadameen ol nama kaa'uudhaan nama milkeessa. Egaa kun jireenya hedduu nama barsiisuu fi hedduu nama hawwisiisu dhagaa. Jireenya kiyya keessa namoonni hedduun darbaniiru. Kan xiroo warqi baay'ee waan addanatti ta'ee fi kan ishee kanan kaasee malee namoonni baay'een ni jiru. Obboleessi koo obboleessa haadha koo kanan siin jedhe Hiyoot ishee faanan ture kanan siin jedhe abbaa manaa koo akkan ol jedhu na godheera isa baay'ee galateeffachuun barbaada. Achi waaqayyoon waan ta'eef walitti nu fidee maal naan jedha yeroo sanatti jechuudha. Dhugaasaa ture. Har'arra borutu caalaa baay'een isa galateeffadha baay'een isa jaaladha. Namoonni jireenya kiyya keessa turtan maqaa keessan waamee waan hin xumurreef isaan ni beeku. Na gorsaa qarshiidhaan illee namoonni na gargaaraa turan. Daandiin kiyya akka hin banne illee na gorsaa boru akkan ilaalu namoonni na gochaa turan. Hiriyoota koo waajjira keessatti waliin hojjennu illee waaqayyo oolma isaanii haa kanfalu. Jireenya keessan hafe naaf yaa eebbisu. Abbaa fi haadha kiyya illee umurii dheeraa isaanii naaf yaa kennuun jedha.